Oromo, it's Bukana, Yas Abene, Garumarabana, Araba Oromo. Ashamar kafune hordoftoonni YouTube channel Risala Gamogor YouTube channel keenya share subscribe gochuun maatii YouTube channel keenya ta'an affeerraa keenya. Kaartaa operator droonii lolaa waraana mootummaa faashistaa biyya Ahmadiin qophaa'ee waraana bilisummaa Oromoo zoonii jiddugaleessa kaaba lixa shaggar rukutuuf jecha kan qopheeffatan ogummaa fi tooftaa lola waraana bilisummaa Oromootiin kisaaraa guddaa keessaa akka seene lolchiistonni waraana bilisummaa Oromoo zoonii jiddugaleessa kaaba lixa shaggar ni dubbatu. Waraanni sirna dhabduu Abiy Ahmadiin bobbaafamte waraana bilisummaa Oromoo ofirraa qolachuu waan dadhabdeef manneen jireenyaa ilmaan Oromoo barbadeessaa akka jirtu golaalee Oromiyaa guutuu keessatti ni dhaga'ama. Manneen jireenyaa barbadeessuu qofa otoo hin taane lubbuu ilmaan Oromoo lubbuu nagaa akka duguugaa jiru waraanni mootummaa ni dhaga'ama. Waraanni mootummaa duguugaa sanyii dhala namaa ilmaan Oromoo irratti raawwate kana seenaa fi seeraanis gaafatama jalaa akka hin baane waraanni bilisummaa Oromoo ni dubbata. Kana malees gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii jiddugaleessaa kaaba lixa shaggar lola qilleensa fi lola lafarraa ofirraa qolachuudhaan mootummaa faashistaa Abiy Ahmad ari'uudhaan magaalaa keessaa yogguu baasu irree fi gaachana uummata Oromoo kan ta'e humna haaraa qurxummii galaana keessaa filachuun baasee humna haaraa oomishee akka waraana bilisummaa Oromootti dabal. Qondaalli waraana bilisummaa Oromoo zoonii jiddugaleessaa kaaba lixa shaggar Jaal Abdii Sabaa akkas jechuun dubbata. Roorroo jala taa'ee ilmaan Oromoo manatti dhumuu waan hin qabneef kan urmiin isaa lolee lolchiisuuf ga'e dirqama loltummaa isaa fudhatee olma Oromoo guutuun isaa gara dirree lolaatti akka gabbaan dhaamsa Jaal Abdii Sabaati. Jaal Abdii Sabaa dhaamsa kana kan dhaabeef ilmaan Oromoo Oromummaa isaa qofaaf waan dhumaa jiraniif gabbaanii akka falmatan dirreen qabsoo banaadha jechuudhaan dubbate. Mootummaan faashistaa Abiy Ahmad qawweetti amane impaayirri qawweedhaan ijaarame qawwee qofaan akka diigamu Jaal Abdii Sabaa dubbateera. Kanumaan qeerroo fi qeerrittiin gara dirree bilisummaa Oromootti akka bobba'aa jiran ni dubbatu. Kana malees mooraa diinaa cabsuudhaan mooraa diinaa keessa kan turan ilmaan sabboontota Oromoo kan ta'an gara qabsoo bilisummaa Oromootti akka makamaa jiran ni dubbata. Mootummaan faashistaa Abiy Ahmad kanaan mataa dhukkubsachuudhaan waraana bilisummaa Oromoo waan ofirraa qolachuu dadhabeef ilmaan Oromoo fi qabeenya ilmaan Oromoo abiddaan akka duguugaa jiru itti fuufee akka jiru ni dhaga'ama. Irree fi gaachanni uummata Oromoo wobboon magaala jalduu to'annaa ofii jala oolcheera. Oromiyaan dachee boo'ichaa erga taatee bubbulte imimmaan kana kan haqatu waraana bilisummaa Oromoo qofaan jechuudhaan qondaalli waraana bilisummaa Oromoo Jaal Abdii Sabaa dubbate. Duula Oromiyaa irratti ilmaan milinik geggeessaartu kana ilmaan Oromoo kaabaa fi kibba ba'aa fi dhiyaa jiru guutuun keessan mana teessanii dhumuu irra baatanii akka ofirraa qolatan dhaamsa waraana bilisummaa Oromooti. Oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaa hanga xumura oduu keenyaatti waan nu waliif turtaniif galatoomaa isiniin jecha YouTube channel keenya share subscribe gochuun maatii YouTube channel keenya ta'an affeerraa keenya. Injifannoon kan uummata Oromoo gadaan gadaa xumura gabrummaa.